50th anniversary of the Ethiopian Air Force. It's exciting for me to be able to fly again on the V-22s that brought us in here from the U.S. Marine Corps. So for Ajajaa Olaanaan Raayyaa Ittisa Biyyaa Itoophiyaa Ajajaa Olaanaa Wal-qunnamtii Alaa fi Tumsa Waraanaa Mejer Jeneraal Tashoomaa Gamachuutiin durfamuun dachee Ameerikaa Iccitii Pentiigoon keessatti aanga'oota olaanoo Ameerikaa wajjin Xiinxala mariirra taa'ee jira. Mariin kun haasaa bunaa yookaan wal-ga'ii idilee miti. Kuni seenaa dippiloomaasii waraanaa keessatti Dhalachuu Kakuu Haaraa Gaanfa Afrikaa bifa haaraan ijaaruudhaan Diinonni Itoophiyaa dho'iinsa Pentagon kana dhaga'anii maaliif hirriba dhaban? Iccitiin isaa ergaa suukanneessaa Waashingtan irraa kallattiin onnee isaaniitti darbatame keessaa dhokatee jira. Nutis tokkoon isaanii Masrii irraa eegalee hanga Eertiraa TPLF faannootti akkamitti akka jilbeenfachiifaman bal'inaan qabannee jirra. Har'a ragaan suukanneessaan xiinxala qorannoo waraanaa irraa dho'i waraana qawwee qofa osoo hin taane gantummaa dippiloomaasii waraana bakka bu'iinsaa fi wallaaluu hooggantoota ollaa Itoophiyaa mirkaneessee jira. Ilmiin qorannoo waraanaa kiyyoo du'aa Sudaan irraa hanga Sharariinaatti jedhamu ifa yeroo ba'e addunyaan dhugaa dhooftu tokko dhageesse. Jeneraal Al-Burhaan namichi biyyi isaa Sudaan dhiigaan dhiqamaa jirtu dachee isaa dirree shiftootaa godhee Itoophiyaa waraanuuf harka alaa wajjin shira xaxaa ture. Iccitii jabaa kana yoo haga xumuraatti nu faana turtan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaa affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qoruun dagatinaa. Haga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Osoo addunyaan ija dhiphinaatan shira waraanaa Gaanfa Afrikaa daawwattu handhuura Pentagonii fi masaraa Waashingtan keessaa dhugaan suukanneessaan madaallii ji'oo-poliitiksii garagalchuu tokko ba'ee jira. Waraannii fi morkiin addunyaa qawwee qofaan hin mo'atamu. Inni dhugaan xiinxala dippiloomaasii fi ijaarsa michummaa tarsiimoo waa guddicha irratti qindeeffama. Hagayya 19 hanga 20 bara 2026 Jilli olaanaan Raayyaa Ittisa Biyyaa Itoophiyaa Ajajaa Olaanaa Wal-qunnamtii Alaa fi Tumsa Waraanaa Mejer Jeneraal Tashoomaa Gamachuutiin durfamuun dachee Ameerikaa ejjatee Pentagon keessatti aanga'oota olaanoo Ameerikaa wajjin xiinxala mariirra taa'ee jira. Mariin kun haasaa bunaa yookaan wal-ga'ii idilee miti. Kuni seenaa dippiloomaasii waraanaa keessatti Dhalachuu Kakuu Haaraa kan Gaanfa Afrikaa bifa haaraan ijaaruudha. Mee dhugaa dhooftuu fi xaxamaa kanaa ija seenaa fi saayinsii ji'oo-poliitiksiitiin gadi fageenyaan xiinxallu. Hariiroon Itoophiyaa fi Ameerikaa seenaa dheeraa jaarraa tokko ol lakkoofsisee qaba. Itoophiyaan goota Ameerikaan Gaanfa Afrikaa keessatti itti hirkattu turte. Garuu waggoota muraasa darban keessattuu waraana kaabaa Tigraay hordofee hariiroon Waashingtanii fi Finfinnee seenaa keessatti sadarkaa qaanessaa fi hamaatee irra ga'ee ture. Ameerikaan Itoophiyaan dhiibbaa dippiloomaasii uggura dinagdee fi doorsisaan jilbeenfachiisuuf yaaltee turte. Har'a garuu madaalliin sun gootummaatti garagalee jira. Pentagon harka isaa bal'isee qondaalota waraanaa Itoophiyaatiif kellaa isaa banee simatee jira. Mejer Jeneraal Tashoomaa Gammachuu fi ittaanaan gargaaraa hoogganaa waraana Ameerikaa dhimma Afrikaa Raayyaan waliigaltee seena qabeessa tokko ifatti mallatteessan. Hariiroo waraanaa fi dippiloomaasii biyyoota lamaanii gara tumsaa tarsiimoo waa guutuutti ol guddisu. Ji'oo-poliitiksii keessatti jechi strategic partnership jedhu laayyootti biyya kamiyyuuf hin kennamu. Kana jechuun ragaa basaasaa wal jijjiiruun leenjii waraanaa deeggarsa loojistikii fi dhimma nageenyaa naannichaa irratti ijaa fi ija ta'anii waliin hojjechuudha. Garuu gaaffiin inni guddichii fi sammuu namaa bitaa galchuu asitti kaa'ama. Ameerikaan maaliif tasaa ilaalcha ishee jijjiirtee Itoophiyaa ofitti qabuuf fiigdee? Iccitiin isaa bareedina Itoophiyaa osoo hin taane dhiphina ji'oo-poliitiksii Pentagon keessaa dhokatee jira. Mee madaallii addunyaa har'aa haa daawwannu. Galaanni diimaa fi hulaan baabal mandab huusiin ibidda uffatanii jiru. Biyyoonni Islaamaa warri gurguddoon Saawudii, Turkii fi Paakistaan of danda'anii gamtaa waraanaa waliigaltee Makkaa ijaarrachuudhaan Ameerikaa dachee Arabaarraa dhiibaa jiru. Gama biraatiin Chaayinaa fi Raashiyaan dachee Afrikaa keessattuu Sudaanii fi biyyoota Saahil dhuunfachuuf qophiirra jirti. Kana hunda keessatti Ameerikaan of duuba millattee yeroo ilaaltu Gaanfa Afrikaa keessatti michuu dhugaa fi biyya utubaa taatee takkaallee of harkaa hin qabdu turti. Eertiraan sirna cufamaa fi diina dhiyaatii Sudaan waraana keessootiin daaraa taatee jirti. Soomaaliyaan humnas ta'e birmadummaa of danda'e hin qabdu. Dachee kanarraa biyyi humna waraanaa jabaa qabdu uummata miiliyoona 120 olii qabduu fi madaalii naannichaa tasgabbeessuu dandeessu tokkittiin Itoophiyaa qofa ta'uu ishee Pentagon sirriitti gadi fageenyaan hubatee jira. Mootummaan Itoophiyaa karaa isaa dandeettii obsaa fi dhina dippiloomaasii dandamachuu isaa fiixee agarsiisee jira. Yeroo Masriin Eertiraa fi Soomaaliyaan waltaanii qeellaa ibiddaa Itoophiyaatti marsuuf yaalan Itoophiyaan iyyuuf hin fiigne.
faallaa kanaatiin humna qilleensa ishee ijaarrachaa Pentaagoniin nuti utubaa Gaanfa Afrikaatiin yoo nuti diigamne Gaanfa Afrikaa guutummaatti dirree shororkeessummaa fi dhiibbaa ba'aa keessa seenaa jechuun amansiistee jirti. Waliigalteen kun firiidhuma kanaatiin dantaa biyyaalessaa tiksuu fayyadamummaa waliinii fi Gaanfa Afrikaatti nagaa waaraa fiduu jechuun Pentagon yeroo labsu masaraan Finfinnee ji'oo-poliitiksii keessatti gooftummaa Gaanfa Afrikaa agarsiisuu isaati. Waliigalteen kun diinota Itoophiyaa irratti dhiibbaa akkamii fida? Kuni onnee Masrii fi Asmaraa dhiiga uffisa. Masriin waggootaaf Waashingitaniin kadhachuudhaan Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuuf daldalaa turte. Asmaraan ammoo mormitoota Itoophiyaa faannoo fi TPLF ijaarte biyyattii qarqara dho'insaaf abjootaa turte. Har'a garuu Ameerikaan kallattiin Pentagon keessatti jeneraalota Itoophiyaaf harka yeroo rukuttu Diinonni kun hundi kasaaraa dippiloomaasii isa dhumaa dhandhamanii jiru. Ameerikaan waraana diigumsa Itoophiyaa keessatti deeggartu sababni isaas Itoophiyaan yoo diigamte dantaan Ameerikaa inni galaana diimaa fi Afrikaa guutummaatti qabrii seena. Dabalataanis Itoophiyaan teekinooloojii waraanaa deeggarsa meeshaa fi leenjii ammayyaawaa Pentagon irraa argachuuf balballi guutummaatti saaqameera jechuudha. Kuni raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa isa duraanuu madaallii qilleensaa fi lafoo naannichaa dhuunfatee gara humna mo'amuu hin dandeenyetti ceesisa. Walumaa galatti walargiin Tashoomaa Gammachuu fi Raayyaan kun addunyaaf dhugaa seena qabeessa tokko mirkaneessee jira. Itoophiyaan biyya dhiibbaan Ameerikaa jilbeenfachiisoo osoo hin taane biyya Ameerikaan ofii isheetti nagaa addunyaatiif sin barbaada jechuun ulaa isheef bantee taatee jirti. Waraanni har'aa qawwee walitti dhukaasuu qofa osoo hin taane minjaala Pentagon irra taa'anii madaallii diinaa guutummaatti laamsheessuudha. Biyyoonni Itoophiyaa kiyyeessuuf dhangaa irratti wixxifatan har'a kiyyoo dippiloomaasii guddichaa keessatti ofuma isaaniitti fudhamanii jiru. Madaalliin gooftummaa Gaanfa Afrikaa ragaa dippiloomaasii kanaan guutummaatti ifatee jira. Itoophiyaan utubaa sibiilaa bishaanii fi humnaa hin raafamnedha. Diinonni Itoophiyaa kanneen alaa fi keessoo dho'insa Pentagon kana dhaga'anii maaliif hirriba dhaban? Iccitiin isaa ergaa suukkanneessaa Waashingitan irraa kallattiin onnee isaaniitti darbatame keessaa dhokatee jira. Mee tokkoon isaanii Masrii irraa eegalee hanga hidhattootaatti akkamitti akka jilbeeffachiifaman haa daawwannu. Tokkoffaan ergaa Pentagon gara Masrii Kaayiroo. Masriin waggoota kunnan darban guutuu dippiloomaasii Itoophiyaa qeenxeessuu jedhuuf doolaara biiliyoona dhangalaasaa turte. Keenya kan ammoo dhimma hidha haaromsaatiin dhiphachuurraa kan ka'e Eertiraa fi Soomaaliyaa wajjin waltaatee kellaa waraanaa Itoophiyaatti marsuuf yaalaa jirti. Masriin waggaatti gargaarsa waraanaa doolaara biiliyoona 1.3 Ameerikaa irraa argatti. Kanaafuu herregni Kaayiroo Ameerikaan yeroo hundaa na cinaa dhaabbatti. Itoophiyaan ammoo dhiibbaa dippiloomaasii Ameerikaa jala waan jirtuuf nan ukkaamsaa kan jedhu ture. Har'a garuu Pentagon harka isaa bal'isee jeneraalota Itoophiyaaf ulaa yeroo saaquun Masriif ergaa du'aa ergeera. Ergaan isaa ifadha. Ameerikaan nageenya Gaanfa Afrikaa eeguuf utubaan inni dhugaan Itoophiyaa akka ta'e murteessitee jirti. Shirriisiin Soomaaliyaa fi Asmaraa wajjin xaxaa jirtan dantaa Ameerikaa warra galaana diimaa ni jeeqa. Kanaafuu nuti raayyaa ittisa Itoophiyaa akka gaachanaatti ijaarra. Kaayiroon amma of-tuulummaa ishee daaraa jala dhoksitee dhiphina guddaa keessa seentee jirti. Pentagon Masriif taphni xumurameera jedhee jira. Lamaffaan ergaa Pentagon gara Eertiraa Asmaraa. Mootummaan Eertiraa inni waggootaaf Shira bobeessuudhaan mormitoota Itoophiyaa faannoo fi TPLF ijaaraa fi bishaan Gaanfa Afrikaa booressaa ture har'a dhugaa dhooftu tokko dhandhamee jira. Asmaraan kellaa cufattee addunyaarraa fagaattee Itoophiyaan nagaa hin argattu jechuun abjootti turte. Garuu Ameerikaan isheen teekinooloojii waraanaa ragaa basaasaa fi loojistiikii addunyaa harka keessaa qabdu har'a madaallii waraanaa guutummaatti gara Finfinneetti jallistee jirti. Asmaraaf ergaan darbee suukkanneessaadha. Dhiibbaan waraanaa isin Itoophiyaa irratti gootan kamiyyuu amma booda dhiibbaa diinaa uummata addunyaa irratti godhamudha. Itoophiyaan michummaa tarsiimoo wagguutuu Ameerikaa waliin mallatteessuun ishee raayyaan ittisa biyyaa teekinooloojii waraanaa elektirooniksii dandeettii ijaaraa darii jaamsuu fi eegumsaa saatalaayitii Ameerikaa irraa argachuuf ulaa banteetti jechuudha. Eertiraan isheen teekinooloojii dulloomaa bara Sooviyeetiitiin of tultu madaallii waraanaa haaraa kana dura daqiiqaa tokkoof illee dhaabbachuu hin dandeessu. Pentagon Asmaraa guutummaatti zoonii du'aa dippiloomaasii keessatti awwaalee jira. Sadaffaan ergaa Pentagon gara TPLF finxaaliyyii faannoo. Wanti hunda caalaa nama raasuu fi madaallii siyaasaa keessoo garagalchuun murtii Pentagon kun shiftoota daangaa fi mormitoota faannootii fi akkamii akka qabudha. Waggoota afran darban keessaa TPLF hooggantoonni faannoo warri Awurooppaa fi Ameerikaa keessa ta'an kaardii tokko qofaa fayyadamanii uummata isaanii gowwoomsaa turan. Ameerikaa fi warri dhiyaa mootummaa Itoophiyaa jibbanii jiru. Nuti dhiibbaa dippiloomaasii goonee uggurarra keenye mootummaa kana ni kuffisna. Dhibbiinsii fi dhiibbaan Ameerikaa kan dura Itoophiyaa irratti goote mormitoota kanaaf gammachuu addaa ture. Har'a garuu hooggantoonni TPLF warri Maqalee teessoo aangoo irratti wal nyaachaa jiranii fi faannoon warri gandaan wal galaafachaa jiran viidiyoo jeneraalota Itoophiyaa Pentagon keessatti simataman yeroo argan sammuun isaanii bitaa galee jira. Ergaan Waashingitan irraa ifatti labsame ija jabeessa ture.
Ameerikaan uummata yookaan biyya diigamuu hin deeggartu nuti biyya mootummaa cimaa qabu kan gaanfa Afrikaa tasgabbeessuu barbaanna. Shiftoonnii fi finxaaliyyiin dantaa keenyaaf balaadha. Kuni mormitoota kanaaf kufaatii xiinsammuu isa dhumaati. Amma booda Ameerikaa keessa taa'anii lallabuun yookaan Ameerikaatu nu deeggara jedhanii daldaluun isaanii guutummaatti fashalaa'ee jira. Pentagon mootummaa seeraa filateera. Shiftoota ammoo uffisee gatee jira. Waltajjiin Pentagon keessatti Finfinnee fi Waashingtan gidduutti raawwatame addunyaa fi gaanfa Afrikaaf dhugaa seena qabeessa tokko mirkaneessee jira. Diinonni Itoophiyaa, Masrii, Eertiraa, TPLF fi Faannoon boolla qabrii qotanii Itoophiyaa keessatti awwaaluuf waggoota 4 darban hojjechaa turan. Garuu ji'oo-poliitiksii fi madaalliin teekinooloojii boolla isaan qotan sana keessatti mataa isaanii awwaale. Itoophiyaan biyya dhiibbaan diinaa cabsoo osoo hin taane biyya dhiibbaa sana gara dandeettiitti jijjiirti addunyaa ishee tuffateetti barbaadamtuu taatee as baatedha. Osoo addunyaan dho'iinsa waraanaa ba'aa giddu galeessaa fi dambalii siyaasaa addunyaa ija dhiphinaatiin daawwattu handhuura gaanfa Afrikaa daangaa xaxamaa Itoophiyaa fi Sudaan irratti shirri ji'oo-poliitiksii seenaa keessatti argamee hin beekne tokko saaxilamee jira. Ragaan suukanneessaan minjaala qorannoo waraanaa irraa dho'e waraana qawwee qofa osoo hin taane gantummaa dippiloomaasii waraana bakka bu'iinsaa fi of wallaaluu hooggantoota biyyoota ollaa mirkaneessee jira. Fiilmiin qorannoo waraanaa kiyyoo du'aa Sudaan irraa hanga shararinaatti jedhu dhiyeenya kana ifa yeroo ba'e addunyaan dhugaa dhooftuu tokko dhageesse. Jeneraal Al-Burhaan namichi biyyi isaa Sudaan dhiigaan niqamaa jirtu dachee isaa dirree shiftootaa godhe Itoophiyaa waraanuuf harka alaa wajjin shira xaxaa jira. Mee dhugaa xaxamaa kanaa ija saayinsii waraanaa fi madaallii ji'oo-poliitiksiitiin gadi fageenyaan xiinxallu. Fiilmichi ragaa afaanii qofaa hin dhiyeessine. Boojamtoota waraanaa finciltoota TPLF warra dachee sharariinaa irratti raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa jalaa miliquu dadhabanii harka kennatan fiduudhaan iccitii onnee namaa raasuu saaxilee jira. Boojamtoonni kunneen daandii imala isaanii yeroo ibsan daandichi daandii idilee hin turre. Isaan dachee Tigraay irraa ka'anii daangaa qaxxaamuruun Eertiraa Asmaraa seenan sana booda Eertiraa irraa gara Sudaanitti geejjibsiifaman. Dhumarratti ammoo dachee Sudaan qaxxaamuranii daangaa Itoophiyaa cabsuudhaan naannoo shararinaatti waraana banan. Kuni dhugumatti ji'oo-poliitiksii keessatti kiyyoo du'aadha. Finciltoonni kun meeshaa fi loojistiikii guutuun dachee Sudaan keessaa as ba'uun isaanii Al-Burhaan kallattiin birmadummaa Itoophiyaa irratti waraana labsuu isaa agarsiisa. Garuu gaaffiin ji'oo-poliitiksii inni guddichi fi sammuu namaa bitaa galchu tokko asitti ka'a. Sudaan irraa isheen ofii isheetti waraana siviilotaa humna RSF wajjin gootuun caccabdee diinagdeen ishee daaraatee uummanni ishee miiliyoona 10 lakkaa'amu qe'ee isaarraa buqqee ardiirra faffacee akkamitti dhimma biyya biraa keessa seentee waraana naannawaa banti. Jeneraal Al-Burhaan hafuura dhumaa baafachaa osoo jiru Itoophiyaa ishee humna waraanaa fi qilleensaa guddicha qabdu irratti maaliif fuula waraanaa bana? Kuni ija saayinsii siyaasaatiin of ajjeesuudha. Biyyi keessoo ishee tasgabbeessuu dadhabdee diina alaa ijaarrachuun ishee raawwii kufaatii ishee isa dhumaati. Mee amma dhugaa kana madaallii obsaa fi dandeettii mootummaa Itoophiyaatiin haasafarru. Namoonni tokko tokko Itoophiyaatu Sudaanitti hamaa yaada jechuun olola oofuu danda'u. Garuu ragaan qabatamaan lafarra jiru olola kana guutummaatti kuffisa. Osoo Itoophiyaan dhugumatti Sudaanin laamsheessuu yookaan dachee ishee saamuu barbaadde yeroon isaa amman turre. Ebila 2023 irraa eegalee hanga jalqabaa 2025tti raayyaan waraanaa Sudaan seenaa isaa keessatti sadarkaa laafinaa isa dhumaa irra ga'ee ture. Humni RSF faffaca'ee hanga Jaziiraatti yeroo to'atu daangaa Sudaan warri akka Alfashqaa, Sudaan Bahaa fi naannoo Biluu Naayil guutummaatti qullaa fi eegumsa malee hafee ture. Yeroo sanatti Itoophiyaan osoo barbaadde dachee Alfashqaa deebistee dhuunfachuufis ta'e Sudaan irratti dhiibbaa uumuuf daqiiqaa ittiin fudhatu ture. Garuu mootummaan Itoophiyaa maal godhe? Itoophiyaan aadaa biyyaalessaa fi obbolummaa uummattootaa tiksuudhaan dhiphina Sudaanitti matumaa hin fayyadamne. Obsaa fi bilchina dippiloomaasiitiin birmadummaa Sudaan kabajjee dachee ishee irratti waraana hin banne. Garuu Al-Burhaan obsaa fi kabaja Itoophiyaa kanaaf deebii akkamii kenne? Innis gantummaadha. Inni of-tuulummaa fi dhamaa'insaan finciltoota TPLF guutummaatti dachee Sudaan keessatti simatee meeshaa waraanaa guutuudhaan leenjisee Itoophiyaa diiguuf kaardii waraanaa godhatee itti fayyadamuu eegalee. Shirri kun garuu Al-Burhaan qofaan kan ijaarame miti. Iccitiin duuba jiru harka dhokataa Masrii fi Eertiraadha. Masriin dhimma hidha haaromsaatiin, Eertiraan ammoo morkii gaanfa Afrikaatiin Itoophiyaa dadhabsiisuu barbaadu. Al-Burhaan waraana inni RSF waliin godhu keessatti deeggarsa qilleensaa fi meeshaa waraanaa Masrii fi Eertiraarraa argachuuf jecha birmadummaa Sudaan gurguree dachee isaa dirree waraanaa finciltoota Itoophiyaa taasisee. Akkuma ogeeyyiin dura akeekkachiisan deeggarsi Masrii fi Eertiraan Al-Burhaaniif godhan tola miti. Kaffaltii siyaasaa guddaa gaafata. Har'a Al-Burhaan gatii sana kafaluuf jecha Sudaaniin ibiddatti darbaa jira. Diinonni Itoophiyaa fi Masrii waliin waraana Sudaan keessatti Itoophiyaa diiguuf kaardii waraanaa godhatee dachee Sudaan keessatti simatee meeshaa waraanaa guutuudhaan leenjisee. Itoophiyaan diiguuf kaardii waraanaa godhatee itti fayyadamuu eegalee. Shirri kun garuu Al-Burhaan qofaan kan ijaarame miti. Iccitiin duuba jiru harka dhokataa Masrii fi Eertiraadha. Masriin dhimma hidha haaromsaatiin, Eertiraan ammoo morkii gaanfa Afrikaatiin Itoophiyaa dadhabsiisuu barbaadu. Al-Burhaan waraana inni RSF waliin godhu keessatti birmadummaa Sudaan gurguree dachee isaa dirree waraanaa finciltoota Itoophiyaa taasisee. Akkuma ogeeyyiin dura akeekkachiisan deeggarsi Masrii fi Eertiraan Al-Burhaaniif godhan tola miti. Kaffaltii siyaasaa guddaa gaafata.
amma gaaffiin inni guddichi gara madaallii murtee mootummaa Itoophiyaatti deebi'am. Itoophiyaan biyyi birmadummaa ishee dhiigaan tiksattu shira diinaa kana hagayoomitti ija cufattee daawwattiin ji'oo-poliitiksii keessatti shira dantaa biyyaalessaa fi nageenyi biyya alaa jala galuu filannoon naamusaa bakka hin qabu. Mootummaan Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa isaa ammayyaawaa fi humna qilleensa isaa samii dhuunfatee qabatiin finciltoota daangaa ceenii dhufan kana calliseen ilaalu mirgi nageenya biyyaalessaa biyyi tokko dachee ishee qofa osoo hin taane madda balaa sanaa hundeerraa akka rukuttu ishee feeyyamam. Sudaan har'aa qarqara hallayyaa irra jirti. Daangaan ishee inni ba'am biluu Naayil irraa kaasee qadarii fi hanga akka salaatti eegumsaa kan hin qabnee fi baay'ee laafaadha. Raayyaan waraanaa Sudaan guutummaatti waraana Kordofaanii fi Daarfur keessatti qabamee laamshee jira. Yoo mootummaan Itoophiyaa sarara diimaa kana kabachiisuuf murtii waraanaa fudhatee Sudaan dho'iinsa lammaffaa kan ji'oo-poliitiksii daangaa ba'aa guutummaatti jijjiiruu dhandhamuuf deemu. Iyyen Al-Burhaan faayidaa yeroo gabaabaa Masrii fi Eertiraa argatuuf jecha Sudaaniin gara waraana dhuma hin qabneetti oofaa jira. Mootummaan Itoophiyaa obsaa dippiloomaasii guutuu agarsiisullee daangaa isaa irratti eeboon yeroo qaramu madaallii waraanaa jijjiiruuf sa'aatii 0 labsuu danda'a. Waraanni sharariinaa waraana xiqqoo mormitootaa miti. Kuni waraana madaallii Gaanfa Afrikaa kan harka dhokota alaa of keessaa qabudha. Itoophiyaan dachee ishee keessatti shira kana fashaleessuu qofa osoo hin taane diinota ishee dachee ormaa irratti illee hordoftee yoo qopheessaniif keessatti awwaaluuf dandeettii guutuu akka qabdu humna qilleensaa fi lafoo isheetiin qabatamaan agarsiisaa jirti. Madaalliin gooftummaa Gaanfa Afrikaa obsarraa gara tarkaanfii bakakkaatti ce'aa jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolama kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.